Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota seenaa nagaa fi jaalalli waaqayyoo lafa isin jirtanitti isiniif haa ta'u obboloota koo gaariif qaalii alas keessas warri jirtan ani seenaa keessa like subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa ka obboloota keenya wantoonni baay'een miidiyaa kanarra deddeemaa jiru. Obboloota kiyya biyya ormaa keessa jiran of eeggannoo isin gochuu qabdan of eeggannoo cimaadha. Miidiyaa kanarra wanti ilaalamaa jiru waan badaa waan fokkisaa waan ija namaatti fi gurra namaatti dhaga'amuu hin qabnedha. Maaltu ta'e obbolaan mana nama keessa tokko lama ta'anii hojjetan kanaan duras waan akkana baay'ee dhageenya jechuudha. Mana tokko keessa lama ta'anii otoo hojjechaa jiranii wal dabaddabanii wal rukutanii kushiina namaa keessatti waan baay'ee wal godhu. Hamma immoo sadarkaa du'aarran wal gaantu jira jechuudha. Sababiin isaa maal akka ta'e inni mana namaa keessa hojjetu ni beeka jechuudha. Kanaaf namni tokko mana tokko keessa yoo hojjetu walitti bu'aa wal lolaa waan baay'eetu jira. Garuu amma sadarkaa wal ajjeesutti, amma nyaata wal dhoowwachuutti, amma sadarkaa du'aatti wal ga'utti wanti namaan ga'amu maaltu jiraadha. Atis kan biyyaa baate iyyummaa ashannafachuuf, ishiinis kan biyyaa baate iyyummaa mo'achuuf obboleetti kee laga tokko ceetee biyya tokko baandiraa tokko jalaa baatee kan gara biyya ormaa deemtedha. Kanaaf biyya ormaa keessatti gwaada namaa keessatti biddeen namaa irratti jireenya mana namaa keessatti amma sadarkaa wal ajjeesutti walirraan ga'aa jiru ijoolleen keenya jechuudha. Kana maaltu fide? Manni kan namaa gwaadaan kan namaa biddeen kan namaa ruuziin kan namaa ati maaliif wal ajjeefta? Maal taanaan kan mana namaa keessatti namni tokko wal ajjeesu sadarkaa du'aarraa wal ga'u sadarkaa warreeburraa wal ga'u warri kuchuurraa wal ga'u yoo warri kute immoo sadarkaa du'a waliif yaadurraan kan ga'u ni jira. Waan hundayyuu yoo keessa darban malee waan baay'eetu jira. Garuu wantoonni dhaga'amaa jiru wantoonni miidiyaa kanarra deemaa jiru ijaafis gurraafis kan hin tolle jechuudha. Biyya ormaa kan naqnuuf gaafa biyya keenya keessa kaanu biyya ormaa dhaqnee hojjannee deebinaa maatii keenya jijjiirraa ijoollee keenya jijjiirraa jireenya keenya jijjiirraa boru nama taanaa jenneet gara biyya ormaa deemna. Gaafa achi geenye garuu ishii nu hojjisiistu yookiin ijoollee ormaa sana haadha ormaa sana jireenya ormaa sana gwaadaa ormaa sana dandeenyetti walii keenya wal danda'uu dadhabnaa jechuudha. Nama akka kee kan biyya keetii ba'e iyyummaan injifadha jedhee kan biyyaa ba'e obboleetti kee dadhabdaa jechuudha. Ofii keetii ishii si hojjisiistu sana ijoollee hojjisiistu keetii sana abbaa manaa hojjisiistu keetii sana makaraa meeqa dandeesset nama akka kee iyyummaadhaaf jedhee jireenya injifachuudhaaf jedhee biyyaa ba'e danda'uu dadhabdaa jechuudha. Sadarkaa du'a hawwitaafi jechuudha. Qoricha laachuuf hawwitaa jechuudha. Billaa hawwitaafi jechuudha. Kaballaa hawwitaafi jechuudha. Garuu kuni miidhagummaa yookiin bareedummaa yookiin gootummaa otoo hin taane yoone gadaantummaa namni sun maana caala. Namni kun maaliif hojjisiistu ishiitti walii gala? Namni kun maaliif jireenya isaa injifata? Yookiin namni sun si caaluu danda'a. Barumsaan si caaluu danda'a, jireenyaan si caaluu danda'a, aktiif ta'ee hojii isaa irratti si caaluu danda'a. Ati immoo isaa gadi taata. Gaaf sana wal goomachuun hin jira. Anuma seenaa keessanirree wanta akkasii qunnameera jechuudha. Garuu maaltu jira? Nama sana tuffattee yoo bira dabarte yookiin immoo mana sana keessa gadhiiftee fi yoo baate malee maaltu sadarkaa du'aarran si geessiseedha. Sadarkaa du'aarra wal ga'u obboloonni koo biyya ormaa keessa lama taatanii hojjetan mana namaa keessa gwaada namaa keessa lama taatanii hojjetan warroonni wal dandeessanii wal gargaartanii hojjetan ammas akkasumaan itti fufa. Warroonni immoo wal hin dandeenye yookiin beeriidhaan wal loltan yookiin jireenya ishiin ana si ol taatee waan akkasiirratti sammuu kee keessa goomiin jiru ta'e nama sana gatii bahi. Manni biraa deemtee hojjettee jijjiiramuu ni dandeessa mana qayyarattee jechuudha. Obsi taarii irra darbiiti yoo si humna keetii ol ta'e gatiitii mana biraa qayyaradhuutii hojii kee jireenya kee hojjetadhu. Maaltu nama sana faana wal ajjeesisuu marzii walitti kennuu yoo kan midhaan kan hojjetu ta'e midhaan sana nama sana dhoowwachuu kan kee miti midhaan kan bituu niitii kee kan bituu namicha kee kan hojjetu gwaada nama maaltu namni tokko biyya ormaa dhufee obboleettiin kee mana tokko keessa lama taatanii hojjettanii
nama isa tokko namuma kee miidhu maaltu si geesse gwaada namaa keessatti jechuudha. Gwaada namaa kanuma namaati, jireenyi namaa kanuma namaati. Boru gattee kan keessa deemtu yookiin immoo ati nagaadhaan si galchuu sana iyyuu kan hin beekne maaltu miidhaa irraan gahu si geesse. Tokkicha itti himtanarraa ta'i, lammata itti himtanarraa ta'i, sadaffaa yookiin ati mana jijjiiratta yookiin yoo ati immoo mana sanaa kan taatu taate niitii sanaan itti himtee akka manni ishiin sirraa deemtu yookiin akka ati irraa deemtu goota. Maaltu mana namaa keessatti wal solchiisee sadarkaa wal ajjeesurraan si ga'edha. Miidiyaa kanarra waan baay'eetu mul'ata. Yoo laaltan mana tokko keessa lama ta'anii hojjetan beeriidhaan wal loluu, ishiin suni na caalteedhaan wal loluu, madaamiin maan si jaalatteedhaan wal loluu, maaf uffata siif kenniteedhaan wal loluu, salbaajii boru gattee deemtuuf. Jireenya boru gattee deemtee yookiin biyya keetti galtee yookiin hin galleedhaaf maaf obboleetti kee of bukkeetti of cinaatti maaf obboleetti kee jibbitaadhaan. Obboleetti kee maaf of cinaatti jibbita hojjetattee nama haa taatu ishiinis. Hojjetattee boru jireenya ishee jiraattu ishiinis. Atis hojjetadhu. Ishiidhaafis kan kenne Rabbi, siifis kan kenne Rabbi, kan mana sana isin galche Waaqayyoodha, akka wajjin hojjettan kan isin godhe Waaqayyoodha. Jireenya boru darbu waan boru gattanii deemtan jettanii har'a maa wal ajjeeftu, maal marzii waliif kennitu, maaf du'a waliif yaaddu. Maaliif niitiin keessan akka ishii sana xamaddu, maaliif wal gootu? Yoo tokko wallaala ta'e tokko beekamaaf hin taane, yoo tokko sammuunsaa hin yaadne tokko inni biraa sammuunsaa maaf hin yaadne. Isin namni lama biyya kana keessa bahee biyya ormaa deemu nama obbolaadha jechuudha. Haadhuudha. Laga tokko ceetan, baandiraa tokko calaa baatan, nama gundoo tokko irratti nyaate, nama masoobii tokko irratti nyaate jechuudha. Kanaafiyyuu obboloonni koo biyya ormaa keessa nama lama taatanii hojjettan. Namni isin hojjettan sun humna keessanii oloo ta'e bakka sana gadhiisa fiiti, bakka biraa galaatii hojii keessan hojjedha, jireenya keessan jiraadha. Ishiin eenyu caalteetiin inni mana gadhiisa fi ishiin eenyu caaltee fana nasiibaa, ishiin eenyu caaltee hin jedhina. Kan biyyaa baataniif hojjettanii of dandeessanii maatii keessan gargaartanii hiyyummaa injifachuuf qofa malee achitti warreebdanii warreen dhalee dalagata. Kaan warra kutee biyya ormaa keessatti daaraa wallaa, kaan marzii walii kenna, kaan wal falmisa. Biyya ormaa keessatti wal dandeessanii tokko taatanii hiyyummaa injifachuudhaaf akka baatan sanatti hiyyummaa keessan injifattanii gara biyya keessaniitti hin galtanii. Maaltu biyya ormaa keessatti akkasii wal loltanii wal nyaattan isin godha? Silaa jireenyi kan ormaa, gawaadaan kan ormaa, kushiinaan kan ormaa, kan nyaattu kan haadhaa ormaa, kan dhugdu kan haadha ormaa, kan ilaaltu afaan ormaa. Maaltu nama kee isa wajjiniin afaan tokko dubbattu wal si nyaachisaan? Isa kaanuu hin dandeesse miti. Haadha ormaa hin dandeesse miti. Jireenya ormaa hin dandeesse miti. Innati nama kee dadhabdu maalidha? Yoo dadhabde immoo gatii bahi. Sababeeffadhuuti waan ta'e sababeeffadhuuti gatii bahi. Dhugaa Waaqayyoon jedha. Maaliif nama tokko itti himta narraa taa'ii jettaanii ilaalta. Namni sun si ta'uu baannaan hin cuftaa hin jiraatta jireenya kee. Bakka maaltu ganaa jireenya boru darbee boru ganaa yookiin biyyi keessan tokko miti bakka bolu wal beekuu dhiisuu dandeessu. Garuu har'a wal nyaattanii wal ajjeeftanii atis yookiin nagaadhaan biyya sanaan galtu maaltu waan akkanaa fide? Wal danda'uu maaltu sin hin dandeessifne qoy? Hiyyummaa ittiin biyyaa baatan sana maaltu akka isin garagaltanii hin laalle isin godha gaafa biyya ormaa galtan? Jireenya namni tokko jiraachuudhaaf biyya isaa keessatti koo biddeen takka nyaatee ni jiraata. Garuu kan biyyaa isa baasu maalidha? Kan kanarra caalu fooyyeen godhadha. Kan kanarra caalu boru ta'uu danda'a. Yoo mana dhabde boru haadha manaa ta'uu danda'a. Yoo jireenyi kee har'a gabaa keessa kan ooltu boru immoo suuqii guddaa banadhee suuqii keessa akkuma nama kanaatti taa'uu danda'a. Yookiin immoo bakka jireenyuma kee fooyyessuuf, maatii kee fooyyessuuf biyyaa baata ta'a. Garuu ati kan deemtu sammuun kee kan baatee deemu tonkolii isaas achitti biyya ormaattis fuutanii deemtu jechuudha. Hundi namaa otoo hin taane warroonni tonkolii walii keessan walitti yaaddan jechuudha. Warroonni mana namaa keessatti beeriidhaan wal loltan jechuudha. Warroonni mana ormaa keessatti amantaadhaan wal loltan jechuudha. Amantaan yoo ta'e amantaan tokkos wal caalee ati nama isa na caala jettu sana caaltee argamudha. Amantaa keetiin isoo ta'e. Beerummaa keetiin isoo ta'e nama isa iddoo tokko gaarii biyya ormaa keessatti walin lolinaa, walin rukutinaa, walin nyaatinaa, hiyyummaa ashannafachuudha biyyaa baatanii hiyyummaa keessatti walin gatinaa. Kan biyyaa baataniif hiyyummaa ashannafattanii boru jiraattanii nama ta'uudhaaf maatii keessaniif ijoollee warri qabdan ilmoo keessaniif
walii keessa walirratti kaatanii waliin nyaatina. Wantoonni miidiyaa kanarraa dhagahamaa jiru baay'ee nama saalfachiisa. Harki namaa sana godhataana baay'ee nama saalfachiisa. Kanaafiyyuu dhaamsi seenaa waliin nyaatina. Walii keessanii warroonni mana namaa keessa lama taatanii jirtan